Share. Share godha har'a oduu ajaa'ibaatiin qabadha isinii dhufeetiin jira. The Bluetooth device is connected successfully.
Ayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuune akkam jirtan nagaa fayyaadha isiniin jechaadha. Arra galmee raayin isinii haasa'uudhaaf deema. Galmee seenaa raayin isinii haasa'uudhaaf deema. Sheer godhaadha. Hoggontoota ammaan tana wanni keessatti muudameen isiniif himuudhaaf deema. Eeysaa si dhaqqabee tan silattuu baru deebitanii oppiidiyoodhaan han jechuudhaaf deemtanii niin beekaa. Arraba keessan hanqa shifuu wanni takkatti ni saabu. As gubbaa namoota Oromummaa namarraa fuutanii jira. Nama Oromummaa namarraa haaftanii jira. Duraan dursee osoon bakka isiin itti muudamte hin himne wanni eenyu xayyibaalleen bakka gaariidha qubachuudhaaf deemti. Akkasuma dammaqaa mokonnin wanni dhajatti salaamtaa deebiseetiin jira. Shukrii keenya deebisee bar salaamtaa. Salaamata deebiseetiin jira. Duraan dursee warri FB gubbaadhatti Oromummaa namarraa fuutanii Oromummaa qaama barbaaddaniif hannitan hiikkaa dimokiraasiidhaa baradhaa dura. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Warri FB gubbaadhatti Oromummaa namarraa fuutanii kaan gaqqabdanii kaan ol qabdanii ilaaltan isinuu warra gaqqabame. Bira kuti akkasumatti. Maaliif yoo jettan nama guyyaa waan isin feetan dubbatee guyyaa gartee isin waan isiniif hin taane namoonni je waan isin feetan nama guyyaa dubbatee wanni hin jenne sani warri akkasii warri fiifuu gaddeebi'amee bakka jirtanii bilookiti cuqqaalaa. Oromoon safuudha qabdi. Oromoon aadaa qabdi. Oromoon hiikkaa Oromummaadhaa beektu qoftiin ani amma FB kiyya keessatti guyyaa hanqa kana keessatti nama 638 bilook keessa galche. Maaliif jennaan ilmi namaa addunyaarra waa sadii wal caala isiniin jenne holqolee feesbuuka gubbaadhaa dhaggeeffadhaa. Ilmi namaa addunyaarra waa sadii wal caala isiniin jenne barnoota qabeenya nasiiba. Nama nasiibaan si dabre akka beete taatuu itti dhaqqabuu hin dandeessu. Nama immoo barnootaan si dabre barattee itti dhaqqabda. Nama duniyaadhaan si caale dalagattee itti dhaqqabda. Because the time is gold, gold is money, money is economy. Just now, I wanna talk. Akkasitti naaf badda beeka. Nama kaan Oromummaa isaa gaqqabdanii nama kaan ol qabuudhaaf wanni kaleessa FB kana gubbaadhatti ajaa'iba hedduudhaan as keessatti arkaadhaa ture. Taayyee danda'aadha nama qabsoodhaaf. Ani deeggaraa taayyeedhaatis miti waan ajaa'ibaa isinitti taatu. Andaaba siyaasaadhaatis tokkoon deeggaruu tokkoon balaaleffadhu. Hammoo inni dubbii inni goggode ol beetiin likkiitti hima. Taayyee danda'aadha gaafa gartee inni silaa kararraa maqee maal jiru gorfachuu danda'uudha qabna. Kanaan achi immoo ol baatee Oromummaa isaa irraa hin mulqaa maaliin godhaa sidhiisiitii sirraatu namni danda'u hin jiru. Oromummaan tuni mee eessatti hiramti? Mee namni Oromummaan bira gurguramtas kannaa? Oromummaan dhiiga. Oromummaan lafeedha. Namni tokko awwaniin asirratti isinii dabarsu holkoleen feesbuuka gubbaadhaa wayis murteessuu hin dandeessu, wayis muruu hin dandeessu, waa takka illee godhuu hin dandeessu. Ummataaf sagalee taanettanii nama equal ija takkaan nama laalaa. Kanaa achi immoo abbaasaniifiin Oromummaa muree irra guddisaa dhaggeeffadhaa wayin isinii himaa dhukkubni saalaan dhufe saala fixatee itti Oromoon. Dhukkubni saalaan dhufe saala fixatee jaan silaa isinitti illee waa himuun hin ga'u. Dhukkubni saalaan dhufe saala fixatee maaliif jaan? Harreedhaani meeshaa hirijanii itti kannan jaan. Dhibeeytaniimi meeshaa hirijanii harreedha kannanii jaan. Harreen fuutee meeshaa gurguddaa keessaa daaraa keessa kaayattee warra akka fardaatiif warra akka gaangeedhaatiif safuun hin jirtu dhaggeeffadhaa. Dhukkubni saalaan dhufe saala fixateen isin ani hin jenne Oromoodhaan na dura meemaa dabre abbootii keenyaan na dura meemaa dabre. Akkasitti wanni dhagootee jaan meeshaa gurguddoo keessa harree wanni keessa dhooyfatteeti wooma xiqqoo takka lukkuudhaa fi reedhaa fi kanarra buuftee jaan. Kana dhumarratti gaalli dhufee waan xiqqoo hanganaa takka fuutee itti kannite gaalli fuula duraan fudhachuudha dide hudduduubaan itti kannite jaan. As keessatti niin jaana dhaggeeffadhu FB kiyyarraan taa'ee jechuudha jira. Ani namaas wanni jechuutti hin jiru. Namni qabsoo Oromoodhaa keessatti guyyaa tokkollee taatu qooda fudhate wanni qaba. Safuudha qaba. Namni Oromoo maarreedhaa fi Oromoon akkasii fi Oromoon akkas nuungoonee fi maarree mormuudha jiru biyya keessa jira. Sun wanni hin jiru. Warri miidiyaa gubbaadhaa holkoleedhaa fi xawalwaalleedhaatu FB gubbaa walga'e. Inumaa'uu sababi rootiitu as keessatti irra hedduu afaan Oromoodhaatiin ilmaan Oromoodhaa waliin buusaadhaa jira.
wanni kana sardamaniif, wanni kanatti bokokaniif, wanni kanatti iitawaniif, wanni kana dhukkubbii sammuudhaa itti taateef ummata Oromootii walii galu jira. Paartii siyaasaadhaatiitu walitti baquudha jira. Warra akkasiiti. Kanaafuu Oromummaan akkuma ati qabdutti Dr. Abiy Ahmedis Oromummaa san si hojii qaba. Taayyee Dandaanaatis Oromummaa san si hojii qaba. Jowaar Mahammadis Oromummaa san si hojii qaba. Lammaa Magarsaatis Oromummaa san si hojii qaba. Akkasitti hubadhu Daawit Ibsaatis Marroonis hundumtuu ilmaan Oromoodha. Namni laal hojiidhaan wal caala malee suuraa ka'uudhaa fi miskiina'uudhaa fi mataa qaqqabuudhaa fi maarreen hin jiru. Hattaa bakka kana keessatti hoggaa fuutanii bakka takka qaqqabdanii bakka takka ol qabdan Rasuul Rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jee mini qashal akhuwal muslim qaa'il leeysa minnana namni obboleeysaan qashaajuu namni lolo obboleeyyanitti dhimma bahee sistema divine role jaansaniin wanni dhajuu Rasuul Rabbii sallallahu alaihi wasallam ramana Rabbii irratti haa jiraatu nurraa himiti je leeysa minnanaa je namni sun nurraa himiti je hogguu namni tokko lole kara tokko baatanii wanni san godhuu dhiisa. Hoggaa nama jibbitanoo namnummaan hundinuu nama san isinitti fakkaatin shanii fi lama isinitti wal hin fakkaatin hungorsa mataa kiyyaatiif fudhadha abbaan ta'eef ni fudhata abbaan hin taaneef itti dhiisuu danda'a. Isin amma boru Jowaar Mahammad arrabsuu irraa isin deebitan warri arraan tan agartee hayyoota Oromoodhaa ol baheetiin qeeqaa maal jaju qeequu mirga qabda nama Oromoodhaa fi wanni dhajaajeechi deebi'e jechuudha. Borummoo isin haala kanaan nama Oromoo dura bu'ee dalaguu dhabuudhaaf teenya nama Oromoo dura bu'ee ceesisuu dhabuudhaaf teenya. Maaliif yoo ta'an boru Jowaar Mahammadis arrabsumaaf ta'isan boru Jowaar Mahammadis arrabsuun keessan hin oolu namni arraan tana gabbee Taayyee Dandanaadhaa gaafa sanuu siyaasaadhaa fidame jee Taayyeen akka dhiiratti qabsaa'onni qabsoo bilisummaa Oromoodhaa hundinuu beekan akka Taayyeen goota ta'e akka Taayyeen dhiira ta'e akka Taayyeen goota sodaarraa cin deebine ta'e quudhaa namaaf dhiisa. Taayyeen nama mootummaa wayyaaneedhaatu fuutee hiite ummata Booranaa gaafadhaa dhaqaadhaa ummata Booranaa gaafadhaa Taayyeenis goota Daawit Ibsaatis goota Marroonis goota Jowaar Mahammadis goota Abiyyiinis Lammaanis yeroo gartee isaan akkasi biyya keessaa rakkachaadhaa turan san nuti bakka biroo jirra Oromummaa cinaa tokko fuutanii cinaa tokko sanirraa wanni keessanii ani laal deeggaraa Taayyeedhaa siisii garuu ammoo gaafa Tigisti Gaammeedhaa Junaydii Saaddoodhatti akkasitti quba ijatti erbite san nama hundaan lollee lafaa kaane kaleeysa hoggaa gurbaan sana ansilaan kaleeysa Taayyee ta'e an Taayyeen gaariidha jechuutti hin jiru silaan kaleeysa an Taayyee ta'e kophee kanatti afaan kaayetiin biraa deema gaazexaa isaa sallaa akkanattiin kophee afaan isaa keessa kaayee biraa deema dhugaadhaan isiniif hima ijoolleen Booranaatiif ijoolleen Gujiidhaa ni beeyti guyyaa akkam akka Taayyeen Oromoo bira dhaabbate ni beeyti. Garuu ammoo namni akkasumatti itti fufu hin jiru namni qabsoo keessa ni dogongora nama dalaguutu dogongora. Ansilaa kaleessa na taatee Taayyeen akkasitti fuudhee namtichi eenyu maqaan isaa obboleessi keenya gaazexaa isaan san eenyu maqaa isaa jala naa barreessa hin beeku ani maqaa isaati. Hogguu akkasii wanni jiru san ansilaa akkasittiin kophee afaan kaayetiin laal kophee xiyyatanaa hojii haasa'uu ijeetiin akkasitti ka'ee biraa deema. Maaliif? Dhiirti gaa walirra dhiira janta dirree mana goote maaliif jennaan namni qabsoo tana keessa wanni gaggare gaafii hin taane faadha achii fuudhee hogguu gaggaafatu suni gaafiin suni waan gaazexaa isaan gaafachuu danda'u. Garuu ammoo quba ija wal erbuu wal xiqqeessuu namni irraan tana gabbahee Taayyee arrabse Jowaar Mahammadis borunumaa arrabsaa jeetiin wanni jaa maaliif jennaan Oromoon osuma akka dettu osuma akkana jennuuti boodarra nama nuu qabsaa'e Oromoo dhaggeeffadhaa. Jeneraal Waaqoo guutuu Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa Elemoo Qilxuudhaa qabsaawwanni guutuun nuuf qabsaawwanii dabran Laggasaa Wagiidhaa guutuun isaanii nuuf qabsaawwanii dabran Oromoo akka itti dhageessanii anaa miti immoo kajeme maayisa Oromoodhaati kadu'e faarsuun kajiru arrabsuudhaa jan if gaafadhaa kadu'e faarsuun kajiru arrabsuudhaa jan booda guyyoodhaa gaazexanyaa cimaadhaa garuu ammoo gooliidha oofe loogiidha oofe tasanii akkasitti hoggonaa tokkotti quba ijatti erbuun maarree godhuun suni ani naaf hin taane abbuma fedhee ta'e miidiyaa gubbaadhatti maaliif jennaan gitabittuun ilmaan Habashaadhaa nu tuffatti gitabittuun ilmaan Habashaadhaa
ayyachu inna sura irsi beersachu aismaamum nun jechaadhaa jiran kanaafuu hoggontonni keenya marii keessan private itti jiran caayaa gaaddisa jaaniiti adda bilisummaa Oromoo shanee adda bilisummaa Oromoo qocaa adda bilisummaa Oromoo tokkichoo adda bilisummaa Oromoo maarree odeepaa warra duraan opiidiyoo ture warra qubumata karraa irrisa kana hundaa wajjin ati kabeetallee jettu Oromummaa tana namarraa mulquu hin dandeessu Oromummaan dhaloota waan taateef suma wajjin Oromummaa qaba kana waan taateef isaanuu caayaa sanitti gaaddisa sanitti itti jiran gareen tunis waan sandalaytu hundinuu bitaa yaabbatanis mirgaa yaabbatanis walgahiin kooraa gubbaadhaa jala hoggontoota warra gartee qabsoota na dura bu'ee qabsoota na geggeessaadhaa jiru silaa tuffachuu baannee silaa suuraa isaanillee balleessuu baannee silaa waa hundaa'u isaanii godhuu baannee hin feetu profile picture kiyya laala hin feetu nama san taayyeen feetu abiyyi san hin feetu lammaa san hin feetu maarree san hin feetu ittuma dhiifteeti bira jampi jettee profile kee ati suura qabda illa atis rabbiitu nama godhee si uumeeti wanni jechuudha qabda waa'ee kara gosaattiin as deebi'a namni gosa hin qabne diqaalaadhaa fi harree qofa harree dhati dhadhaatattuullee gaangee dhati dhadhaatattuullee abbaan isiidhaa wadalaa je kana Jaabar Ahmad atuu deemu opiidiyoodhaa je luchee haadhateetiitiin opiidiyoodha ilma haadha hore deema sii bahi akka keetii kana diqaalaanii huuti deemi hunoo akkas ilaalan ani self defense asirratti FB kiyyarratti yoo yaanni kiyya siif hin ta'in wanni jechuudha malee utaaluudha malee asirra dhufeetiin nama tokko qeeqaa asirra dhufeetiin maal jaa asirra dhufeetiin mintiqaarroo maarree san godhaa hin dandeessu FB kiyyarratti FB'n kiyya FB walabaati bilbila taatu wanni xiyyaaniin maalla xiyyaaniin deemee bitadde asirra dhuftee nam tokko qeequu hin dandeessu ilmaan Oromoodhaa kutaadhaaniin adda baasaa maaliiniin adda baasaa ittuma hin dandeessu hiikaa opiidiyoodhaatu hin beeytooti amma yoo opiidiyoo maal jechuudha jaanis gaafatan akkasii miti tana bira kuti wanniin waan takka taniin asirratti isiniimu hiikaa dimokiraasiidhaa baradhaa dura nama qeequudhaan dura hiikaa dimokiraasiidhaa baradhaa dimokiraasii jechuun maal jechuudha jaa hiikaa dimokiraasiidhaa baradhaa yoo hiikaa dimokiraasiidhaa kabeeytan taate nama wajjin waliin loltu hiikaa dimokiraasiidhaa yoo hiikaa dimokiraasiidhaa kabeeytu taate waan zamaniin go freedom jettee yoo keessa gabbuutee kabeeytu taate nama wajjin waliin dhibdu akkamitti waliin dhibnee yoo naan jette fakkeenyaaf amma fidimee bilbila san waa'een dimokiraasiidhaa irratti shukuriin jimmaa biyya bunaa abbumti fedhe saadaa bayaan gabbaatee waan feete barreessuudha dandeessi wanni isiin barreessitu san emotional keessa naquu hin qabdu anis yoo isiin jechisan keessiidhaa kana tuqu taate self defense godhuudhaan qaban firraa wanni godhuudhaan danda'uudhaan qaba kanaa achi abiyyi amma jimma dhalate anararittiin dhaladhe naaf hin ta'uu lammaa magarsaadhaa wallagga dhalate naaf hin ta'uu taayyeen shawaadhaa naaf hin ta'uu maarree walloodhaa naaf hin ta'uu sun wallaggaadhaa naaf hin ta'uu kun inuman ta'u durattuma jirtii biyya hindiidhaa baa fakkeenya fudhadhaa biyya Joora Mahammad Daarekter Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkii fi abbaan qeeroodhaatillee waan kana yeroo hedduurraa dubbateeti jira akkasuma abiyyi ahmadiis gaafa faarsaadhaa turre sanii fi gartee ammallee qabsoon inni itti jiru karaa isaatiin gaa inni sirruma jeeti paartii waliin baqinsaa kanarraa anis waan hin barreessuudha jiruutu jira hogguu waa'ee kanarraa xumureen bakka san hogguu gaheen dubbadha walumaan faarsaadhaatis turre ammoo namoonni tokko tokko as deebi'anii waan ja'antu jira silence asirraa waan ja'aniitutu jira wanni ja'amu kun maali ati nama tokko yoo kanaaf hin ta'in taate warraan gandummaarraan eeneetutu gaddeebi'ee gandummaa keessa laaqatuudha jira warraan bakka san irraan eeneetu haalaan gaddeebi'ee daawan ta'ee wanni keessatti gaddeebi'ee laaqachuudha jira Oromoo kun hin barbaachisu maaliif jennaan duratti jirtii egaa kutaan 11 muummicha ministeeraa ta'ee ol ba'ee nama hin bulchine sanbira kuti waa'ee filmaata dhufna dhugaadha taayyee nama tiipi toochi taayyee nama hunda salphisee ture akkaataa inni itti beekuu tukkasi keessaan dandeessee gorsuudha qabda keessaan dhayitee dandeessee gorsuudha qabda ammoo akkasii miidiyaa gubbaadhatti bari inninis dheengadda waggaa 10 meeqa kaayidhaa tureef ummatuma Oromoodhaa kanaaf yeroo hedduu hankaniin argu namoonni wanni dandahan namoonni gartee as gubbaadhatti waa'ee dhugaadhaa dubbatan waa'ee sabaarra dhaabanii dubbatan hin jaalataman jechuudha
Kana muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad waan jimma ta'e qofaaf akkanatti namoonni tokko waa'uma inni jimma ta'e qofaaf irratti xiyyeeffatanii kana jibbuudha jiran. Tolchaadha qaban jennee yookaan Abiyyi Ahmadiin supportii godhu jiran jennee beekadhaa. Muttee haadhateetii deem bahi asii ilma zinaadhaa bahi deem ilma haadha hore deem dhabame asii warra kanaa kana laal dirqiidhaan wanni nama godhu. Abiyyi Ahmad waan jimma ta'e qofaaf namoota jibbuu jira. Kabadiisaa sanuu mizaananii hin laalle kun ta'uu hin qabu natiin ani kanan deeggaruwan. Taayyee danda'aadhaa waa'uma shawaa qofa ta'e nama irratti xiyyeeffatee fookasti godhee isarratti gaafiin taalallee gaazexeessaan sun kaleessa waan gaafateetu jira. Ansilaayin taayyee ta'e kaleessa kopheedhaan afaan kaa'ee guyyoo waarii hoosan kophee afaan kaa'eetiin biraa deema. Taayyeen sababni irratti jibbamu yeroo hedduu sababuma gartee inni gabbahee dhugaa dubbatuuf if keessattiin alaanalu kuni ani nan qeeqina ammataa an dimokiraasiidha. Yoon fedhe lammaan deeggara laal tiib lammaa hoggaa jedhe Oromoo yaaboo iccitiillee naafaan hin baasinaadha. An hedduudhaan isin ajaa'ibuudha jira. Warra tiib lammaadhaa fi Abiyyiifaa addaan baafna jau hedduudhaan isin ajaa'ibuudha jira. Ummanni geema taphachuu jiran Oromoo. Ifumaaf hin salphatinaa ummanni tokko walumatti tokko hin salphatinaa. Joohariis tahee Abiyyiidhaas tahee Lammaadhaas tahee Daawudiis tahee anarra duraan namni shanee qeequ hin jiru. Anarra duraan shanee murnamaa fi haadhaa jee namni qeequ hin jiru. Amma mataa kiyya gubbaadha shaneen sunis. Maaliif jennaan yeroo nama keessa jirru tuni yeroo walqeeynuu miti. Yeroo Oromoon biyya bulchuu hin dandeessuu nuun jaanii nurratti xiyyeeffatanii jiraniif waan taateef qeequu hin qabnu. Abiyyi Ahmad jaalattuus nagaddeebiftuus na ol deebiftuus Abiyyi Ahmad muummicha ministeera Itoophiyaadhaati. Hanga yeroo isaa fixatutti guyyaa immoo yeroon isaa fixatamte daawan gabbu'aa jechuudha. Warra tokkotu jira. Warra ammaan tana Jowaar Mohaammed dorgomeeti ammuma muummicha ministeeraa ta'a je'ee deemu. Oromoo dura heeraa fi seera baradhaa. Dhugaadha taayyeen goota. Taayyeen nama kolkolee feesbuukaa gubbaadhaa tanaa miti wanni daawuun sodaatini. Tigree daawuu naman sodaatin aboo laayikiin sii godhaa hiiki taayyeen goota jette wallaahi hiiki dhugaadha. Loof laal akkasitti irra sii darba laal. Maaliif jennaan walii qudduu danda'uudha qabna. Goota gurbaan dhugaadhaan goota haati deeyse. Wallaahi goota haati deeyse. Hawaca kana wanni hin ja'atin jechuudha. Maaliif jennaan Jowaar Mohaammed ammaan tan ol ba'eeti muummicha ministeeraa tahaa warra jechuu jiruutu jira. Oromoo hin ta'u. Muummicha ministeeraatii fi Joohar idduu isteeppii meeqaatu jira. Dura baradhaa heeraa fi seera baradhaa. Bakka san dhaquudhaaf. Lammaa Magarsaadhaa maaliif muummicha ministeeraa hin ta'in gaafa silaa gartee carraan isaaf dhufe san gaafa harkate san maaliif hin ta'in waan daangeessuutu jira. Akkuma keessan kanatti namni duraan dursee maal akka ta'uu qabu. Eeysarraan dura caffeedhatti hidhamee caffeerraan ka'ee federaala keessa seenee federaalarraan maal ta'a. Hogguma takkatti ka'ee muummicha ministeeraa ka'ettan Oromoo ifin gowwoomsinaa. An ammallee taniin isiniif himu ifin gowwoomsinaa. Hin shawwadaminaa. Heeraa fi seera federaalaa kanaas hin beeytan. Akkas jechuun Obsaa Yuusuf Jowaar hin deeggaruu yookaan wanni hin deeggaruudhaa miti. Ani ijumaan Abiyyi Ahmadiin laaluuniin yoo badii balleeyse Abiyyi Ahmadiin badii balleeyse malee joolleen Jimmaa kaatee bakka takka badii hin balleeysin. Yoo Jowaar Mohaammed dogongore joolleen Arsiidhaa guutuun kaatee hin dogongorre. Yoo Dr. Hangaasaa Ahmad Ibrahim ka'ee dogongore joolleen Harargeedhaa guutuun hin dogongorre. Yoo Kamaal Galchuudhaa ka'ee dogongore joolleen Arsiidhaa guutuun hin dogongorre. Nama tokkootu dogongoree jechuudha. Nama tokkichaa san qeeqi ittiin Amaara fuula duratti miti. Amaara fuula duratti hin ta'u kun. Hoggoloota keenya Amaara fuula duratti qeessuun hin ta'u. Amaara jechuun warra jaartii fi gurguru jechuudha. Amaara jechuun ummata akkana jechuu barbaade. Kanaafuu yeroo nama keessa jiru tuni yeroo gartee wanni godhanii miti. Yeroo gartee hoggoloota ifii qeeqanii miti. Yeroo gartee hoggoloota ifii bira dhaabbatanii irree fi wanni dhagarsiisanii jechuu barbaadeeti. Kanaaf wanni as baafnee Abiyyi ol baafnee wanni gabbuufnee maarree kanachi baafnee kana as baafnee kanachi baafnee yeroon akkas goonu bira dabarreeti jirra.
Ana mana gaggaafatan lafarratti biyyaa jiru kanatti amaaronni jechuudha. Ati abiyyiidha deeggartamoo Joohar deeggartamoo lammaadha deeggartaa nan jaan minaa gabbaa ሶስቱም አንድ ነው የእናቴና የአባቴ ልጆች ነው ኑማን ጃን ኢሳን ኩን ሁንዲኑ ኢልማን አደትያ ኢልማን አባ ኺያት አብይ አህመዲስ ለማ መገርሳቲስ ጆህር መሐመዲስ ኢጀ ሲያሳዳት ይላላ አከነ ነጋፈተን ጀቹዳን የሮ ህዱ ኸናቡ ኢልማን ኦሮሞዳ አዳኒን ቆዲናዳ ዋይ ፊልማት ረተ ወጋች ደምኑ ሆቦቤዳ ኢሲን ሆቦቤዳ sila isiniifin himaa kun ogalmeer kaayin qabaa warramma muudamuudhaaf deemu xayyibaan bakka bareedduu akka jirtu sakame akkanatti na wanni godhaadaa jiru kun bakka filmaata ammaan tana wanni keessa deemuudha jiru oduu bareedduudhaan qabadhee dhufee garuu yeroon isaa hin geenye irraa ooleewu silaa akka filmaata Dr. Angasa ni jira. Dr. Angasa Ahmad Ibrahim goote ati deeyse ni jira. Way hojjetuudha jira. Namni dubbii dhiisee jira. Namni dubbii warra Facebooka gubbaadhaatii fi kanaaf. Kanaafuu ni jira Dr. Angasaan leencii ati deeyses. Goota barbaada. Birgeedar Jeneraal Kamaal galchuudhaa bira jira. Yoo arkita haloo laayivii gubbaan jira xiqqisho boodaan sii bilbila ayyee akkasii dhageeysanii ni jira goonnini goota barbaada kaleeysa ati yoo sodaa warra jimmaa qabdaa eenumaan sodaadhaa obboleeyyan kiyya warri jimmaa gootakka abiyyi amma kana nu dhalchanii goota akka baruu barraaqaadhaa kana nuu gumaachanii dubbii madda bilisummaa Oromoo duraaniiti yaayaa Bashiir goota akkanaa kana nuu oomishanii warra jimmaa eeniin sodaadha nama asirra nagaafate ati yoo sodaa warra jimmaatii hiinaan jee Zaakir Haashim Kajaamu warra jimmaa sodaachuudhaan qaba shanyii mootiidhaati kabajuudhaan qabattiin xiqqaadha Oromoodha isaaniisi harkarroon haadhatee haa hortuu Kaamil Amiin bayati deemi laa taayi ati xiqqisho taayi ati dura yaanni isin jettaniin sun yaanni isin deemtaniin sun Kaamil Amiin yaada kufaadha yaanni isin deemtaniin sun yaada kufaadha yaada ogguma takka muumicha ministeeraa bira dhayneettansanii isiniif hin milkaa'u akkasitti hubadhu isin waan isin deemtaniif niin beekaa sun ammoo isiniif hin milkaa'u muumichi ministeera Itoophiyaadha Dr. Abiyyi Ahmad muumichi ministeera Taayyee Danda'aadha muumichi ministeera Joowar Mohammad muumichi ministeera Lammaa Magarsaa muumichi ministeera Kamaal Galchuu muumichi ministeera Dr. Angasa Ahmad Ibrahim guutuun Dr. Abiyyiidha Prime Minister of Ethiopia just now Dr. Abiy Ahmad akkasitti hubadhu yoo siin ta'in biyyuma san keessaa deem durattuu baqataadhaati akkasuma kanaanachi wanni ati fiddu bar waa'uma ati fidduutu hin jirre chance of matter akkasitti hubadhu abooti ni bitamte hin bitamneen anu malaal an hin bitamne we love and we stand with Dr. Abiy Ahmad afaan hundaanii sittiima afaan faransaadhaatiin sittiinima wajji jirraan jeebar hoggaa inni badii balleeyse ol baanee qeeyna akkasitti naa hubadhu ati maaliif gadi liqimsan mee Oromoo inumaa waa'ee filmaatatti osoon isiniif hin ceene waa'ee filmaatatti osoon isiniif hin ceene wayin isin gaafadha mee namni yeroo ammaan tanaa tana biyya teenya san walqixxummaadhaan akkamma Abiyyi amma bulchuudha jiru kanatti gaabiin Oromoodhaa beekadhaa 175 hin deebine gaabiin Oromoodhaa 175 hin deebine namni yeroo ammaan tana yeroo jijjiiramaa sanitti biyya san fuudhee akka Dr. Abiyyi amma kana ceesisuu danda'u mee eenyu mee askannaa gaafiidhaa beekadhaa namni akka Dr. Abiyyi amma sanitti Tigreen irraa lafa qabee Amaara ka Finfinnee keessatti wallistoota keenya warra akka Elemoodhaa kan hundaa'u qacaraadhaan wanni godhanii achi ari'anii wanni bilbilate Joowar Mohammad bilbilate isaan rabbi baasan Amaaraa Finfinnee keessatti akka qomadii bukana mee namni akkasitti Itoophiyaa tana silaa deemuu danda'u eenyu jettanii as kannitamme mee nama tokko jala barreessa namuutuu mee nama feetan mee nama akka Dr. Abiyyi amma kanatti Tigree dhaqee afaan Tigreetiin nurraatti dubbataadha
Eeltira afaan eeltiraadhaatiin itti dubbataadha. Amaara afaan amaaraatiin nurraatti dubbataadha. Yaa warra soddaa keenyaa jechaadhaanii jechuudha. Mee nama akkasitti uummata kan nurraa lafa qabee hanga addi bilisummaa Oromootis eeltiraarraa galtee eenyootaniin Jooharilleen Ameerikaarraa gad deebi'ee kun hundinuu waliin dhufu hayyoota akka waliin fidu. Mee nama akka Abiyyi Ahmad as kannaame mee nama tokko as kannaa ni jiraanaan jaa. Hayaga amma isiniin eega. Amma isiniin eega. Doktor Abiyyiidha. Maaliif jenna? Aboo Abiyyiin naftanyaadhaa je Zaakir Haashim. Akkatti inni naftanyaa ta'es biti eenyu Oromoodha. Atis naftanyaadha gaa akkasaate. Abiyyi Ahmad haadhaanis abbaadhaanis akkuma keessanitti akkuma Joor Mahammaditti akkuma Kamaal Galchuudhatti akkuma Lammaa Magarsaadhatti Doktor Abbichuu nagaa qoreensi waraanini akka tokkuma ani yoo na baruu feete sadeen baa Oromiyaadhaa keessa Harargee keessa ilma Afran qallooti akkasin na hubadhu diqaalaadhaa miti. Ani yoo na baruu feete ammoo abalu naftanyaadhaa abalu maalii keetu jasbaan kakka keetii kanaa deemu hagandummaadhaan deemu. Jasbaan kakka keetii kana silaa akkatti ati kopheedha akkatti afaan keessa sii kaayan silaa. Ati silaa kopheedha afaan keessa sii kaayanii akkasii obboleeyyan kiyya. Daawan gandummaa, daawan gosummaa, daawan kolkoleedhaa fi wanni kanaafuu hanqa gadaan isaa dhumu, hanqa carraan isaa dhumu Doktor Abiyyi Ahmad cinaa dhaabbadha. Joowar Mahammaduu dheengadda isin dhiisi, isin kolkolee kana dhiisi. Joowar Mahammad dheengadda taa'umsa Norwee kanatti Oslotti taa'umsa godha irratti Lammaanis Oromoo, Abiyyiis Oromoo hundinuu keenyaa'u Oromoodhaa je. Ilaalcha wal dhabnee je kara kanaani Hussein afuuftuu jette dhiisa amma bilooksin godhu moo bilookin si godha akka keetii kana obsan danda'u maaliif jennaan ati kutaadhaa fi gandaan nama guutamee deemu sanii akkasii hundinuu Oromoodhaa je ilaalchaan wal dhaban ilaalchaan wal hin dhaban lakkii karaan kanaa bilisummaadhaan nu geessa lakkii karaan kanaa miti kanaatu bilisummaadhaan nu geessa lakkii karaan kanaa miti bilisummaa kanumarra wal dhaban malee Oromummaa isaanuu walirraa hin muyne isaanummaanuu Oromummaa walirraa hin mulqine. Abiyyi Ahmad irraayis Oromummaan mulqine Lammaa Magarsaa irraayis Oromummaan mulqine Kamaal Galchuu irraayis hin mulqine. Maaliif ilaalcharra wal dhabanii akkanaa kanaas kottu maqaan keetu dakkoo gimbii wanni dhajaa ati murna shiftaadhaa sanii kottu ati hin taane ati deem murna shiftaadhaa sanii maaliif jennaan nuti shiftaadhaa wajjin hidhata walitti hin qabnu. Shiftaa gartee ammallee wanni hidhatti joo wajjin nuti hidhatallee hin qabnu akkasii walitti qeessinaadhaa. Amma waan hin dhufeef guddoo takkaan isiniif himuudhaaf dhufe isiniif himuun hin ga'u kunoo asirraa hin qaba wallaahi guutuun na bira geessee jirti guutuun isiidhaa na bira geessee jirti xayyibaa eessatti karaa maduudhaaf deeman dammaqaa mokonnin kaasanii eenyu akka godhuudhaaf deeman itti aanaa Mustafaa bulchaa naannoo Somaaleedhaa eessa akka geessuudhaaf deeman kana hundaa silaa na bira jira silaa isin nama akka gara qabu taatanii gingilchaa ta'uu baattanii isiniifiin hima fuutaniit imma sheer gootan. Garuu baga gammaddan xayyibaa bakka bareedduudhatti ramaduudhaaf deemanii Mustafaallee akkasuma bakka bareedduudhatti ramaduudhaaf deemanii mee waan takkaan isiniif hima. Waa'ee ammaan tana paartii walitti baquudhaatii fi walitti hin bayinuudhaatii fi soogiddaa fi daara walitti bayisinaadhaa fi maarreedhaa tana keessatti an akka tokkon naa taate an immoo akka tokkon naaf hin taane uummanni Tigraay maaliif waan kana didan. Mee Oromoo gurratti gati isin kooke wanni tun akka Oromoo fayyaddu dhaggeeffadhaa harta kottis waan jaaniin isiniif hima. Uummanni Tigraay TPLF Tigraay Liberation Frontoon adda bilisa baasaan uummata Tigraay nuti afaan qawweetiin seenne paartii tana wanni hin goonuu jan. Hayyee ibsaa keenya akkasii hayyee. Nuun ta'uu jaan ummanni wannidha ummanni Tigraay maaliif jennaan nuti afaan qawweetiin baane afaanuma qawweedhaa saniin gaddeebinaa jaan kan kaadiree viidiyoodhaati akkasumatti afaan qawweedhaatiin baane afaan qawweedhaatiin gaddeebinaa jaan jechuudha. Paartii walitti baquudhaatuni har tokkotti Oromoon miti har tokkotti immoo Oromoon harkaa waa takka hin baatu laalamma baalagee ta'uu isaa Ahmad Mahammad jaa muttee zinnaash salii jennaan. Ati abbaa keetii deemii wajjisalii akkasii ati kuti deemii ati hin taane ati kuti deemii diqaalaadha maaliif jennaan diqaalaadha. Akki jee namoonni
nuti afaan qawweetiin baane paartiin waliin baquudhaatuni achi keessatti wanni hidhataatii jedhe. Shan kaan dhiibamaan gaadeebisaa duraaniin FB jara katabadhee shan kaar kajuu kana hangaasaa sibitee jee siifi kolkoleen ati jala deemtu guutuun yoo walitti isin dabalan kophee Dr. Hangaasaa Ahmad Ibraahimin taatan. Irraan deebee siifima akka amaarri idagmaallo gandi keessan idagmaallo juusanitti irraan deebee siifima siifi kolkoleen ati jala deemtu guutuun yoo walirra dabalan kophee Dr. Hangaasaa Ahmad Ibraahimin taatan. Siifiin irra deebi'an mallee siifi kolkoleen warri si ergate guutuun yoo walitti dabalamtan kophee Dr. Hangaasaa Ahmad Ibrahim tabara deengaddaadhaa hin taatan. Dr. Hangaasaan goota qawweedhaas qabatee leenca gartee dhugaa beeku akkasitti fudhadhu yoo sii taate ni fudhattaa yoo siin ta'in samii baatee dachi qollofamtaa an akkasumattiin bira dabraa jechuudha. Allammaa Magarsaatii fi Dr. Abiyyi Ahmadii fi eenyu hangaasumaan silaama baarsuudha jiru kanallee addaan baasee ilaalu. Maaliif jennaan hundinuu ilmaan Oromoodhaati. Hinaaffaan na keessa hin jirtu waan. Ani naaffaadhaan hin guutamne. Ani naaffaadhaan hin guutamne. An namni kun jimma ta'uu qofaaf naaf hin ta'u jee biran dabarre. Namni kun arsii ta'uu qofaaf kun arsiidhaa kun naaf hin ta'u jee biran dabarre. Namni kun Harargee ta'uudhaaf namni kun Wallagga ta'uudhaaf wanni hin jiru jechaan ilmaan Oromoodhaa equal. Na biratti kana wal qixaa jechuu barbaadeeti. Ta filmaata amma deemuudha jiru namoota hedduu hoggonoota hedduu bakka jijjiiraadhaa jiranii takara kaanitti hoggaan isinii deebu gochi kaleessa gaazexeessaan suni wanni irra dalage eenyu namicha kana irra dalage taayyee danda'a irratti taayyeelleen gaariidha jechaadhaan jiranii hin ta'u san gochan taan irra dalage gocha badaan irra dalage ansanis akka nama tokkotti hin fudhadhu. Maaliif jennaan kolkolee warri Facebook gubbaadhaatu waan fahamtuu fi waan dhiiftuus addaan hin beeytu ansanis hin fudhadhu. Ummatoo Ibittiin taphatina Lammaa Magarsaatii fi Abiyyi Ahmad waan ajaa'ibaati akka ajaa'iba wajjiin hojjechaadhaa jiran Jowaar Mahammadiis dabalatee Oromoo fuula dura ceessaadhaa jiran Daawud Ibsaallee dabalatanii marroollee piraayiveetiin qunnamaadhaa jiran Oromoon akkasitti harka tokko taate isin bilaashuma galatan dhabinaadhaa galatoomaadhaa waanin silaa isiniif himuudhaaf dhufe taniin irraa wanni jee jira nagayatti tura hanqaa yeroo biraa walitti deebinutti.